Ashama akkam jirtu Abbaa Gadaa Jiloo maanne? Nagaa ani Moonit badhaasaati Kello miidiyaarraan isinii bilbilaa jira. Meegaa haala yeroo ammaatiin wal qabatee keessattiyyuu hoogganoonni Oromoon qaban kan akka obbo Jawaar Mohaammed fa'aa obbo Baqqala Garbaa fa'aa yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa guyyoota 22 fi adeemsisaa jiru. Haala kana keessatti gaa abbootiin gadaa waan kana dhaabsisu yookiis immoo nagaan akka bu'uutiif yaalii taasistan qabdu? Nuti hin beeknu kanicha. Hayyee. Waan akkasii san nuti hin beeknu. Hin dhageenye quban qabdanii? Nu quban qabnu namni nutti himee jiru. Lagannaa nyaataa isaan adeemsisaa jiran kun egaa miidiyaa Oromoon qabu hundarratti himamaatii jira kana quban qabdanii sin? Quban qabnu. Akka abbootii gadaattoo walitti dhuftanii waan kana furuudhaaf yookiis ajjechaan ammallee Gujii keessatti adeemaa jira, lixa Oromiyaa keessatti adeemaa jira. Isa kana mootummaan akka dhaabuutii fi waan gaafattan qabdu akka abbaa gadaa tokkotti? Gaafannaan jiru, wanta gaafannu qabnu. Halloo. Maaliif abbaa gadaan ilaallatu nageenyi uummata Oromoo? Nageenyi abbaa barbaadata. Kunichi nuti waan siyaasaa hin beeknu. Hayyee. Kuna hidhama warra siyaasaa. Oromoo muka hidhama kuna. Maasiin jedha si fakkaata. Kun Oromoo muti. Oromoon hidhamee hin jiru. Oromoon hidhamullee dhageette. Kanneen hidhamanii jiran kun Oromoo miti jechuudha? Haa hidhamanuuti. Oromoon beeknu nuti. Oromoon wal hidhu kuni hin beeknu nuti. Manni gadaan aadaan isaa mana hidhaan qabu. Akkanumaan la'iin isaa waliigaltee bula malee. Kun hojii kennaa muti. Hojiin hojjannu muti. Hojiin kenna. Nageenyi biyya gubbaa qabu. Namni akka waliin tunne. Amma jiwaadhaati dubbattuun kun namni 200 wennaa du'e sammee dubbattan asi nama miidiyaan kun. Gizee Oromoon gizee Sankaraa Shaashamannee saba sallameen manni isaanii gubatee yoo karaan cufamee namni hobba'u sani. Me dubbattan waan jiwaarisu. Yeroo san gaafa Oromoon qalamee saba sallameen qalamee yeroo Ajaaluun du'e reeffi poolisootaan sulla Oromoo mutaatu. Hareeffa namaatiin deeman yeroo sammee dubbattan. Waan akkanaa kana nutti hin bilbilinaa. Siyaasa keessa achumaan gareedoo keessanii lakkuma qabadda. Abbaa Gadaa Jiloo maandhe kan isin dubbachaa jirtan ammallee gara mootummaa dhaabbattaniitu kan isin haasa'aa jirtan gara uummataa. Mootummaan kamaali? Mootummaan lembeennu kanan lembeennu nuti aadaa keenya beekna. Isin qaama Oromoo mitiiree Oromoodhuma Oromoon kutaa odaa. Kanan lembeennu mangisti kanallee nuti hin beeknu. Nu kenna lena nutu mangisti kenna kanna nutu kenna aadaa kenna kanna. Oromoo jedhaa achi seenaa asi seenaa walidhaa adeeman kun maal nu dhibise. Abbaan Gadaa egaa tuttuqqaa dubbii gidduu galuu hin danda'u ta'e nagaa buusuu hin danda'u ta'e yookiis immoo ajjechaa lammiilee Oromiyaa irratti raawwataa jiran kana hin balaaleeffatu ta'eeti eenyu uummata Oromootiif kan dhaabbatu. Kun nun galchu bakka. Waa'een hidhamtoota kanaa nun ilaallatudha gaa walumaa gala. Numa tokko nun laallatu, wanni tokko nun laallatu. Eenyuun ilaallata ree hidhamuun hidhamtoota kanaa eenyu? Isin laallatu isin dubbadhaaf waa dubbattanutti. Abbootiin gadaa walitti qabamanii deemuu hin qabani hoogganoonni kun akka lubbuun isaanii baraaramuuf taasisuu hin qabani ammaan dura gaafa mootummaan waamu hin deemu waan ta'eef. Hin deemnu nuti wanta deemnullee hin qabnu. Kuni nulleen hin galchu. Wanni nu galchuu dhabuufi. Nu mootummaa si jettu salle jara hin deemnu nuti. Aadaa kenna qabna. Aadaa kenna hin deemna mala kana hin beeknu. Amma mootummaa si jettu kana. Hayyee abbaa gadaa egaa akka aadaatti illee jettanii akka aadaatti immoo isin akka sirna gadaatiitti uummata keessa yookiis yoo wanni tokko rakkoon tokko saba gidduu jiraate furuudhaaf dirqama hin qabdanii? Dirqama qabaadullee. Kuni lola akkanaa kana hin qabnu nuti kun lola. Kullola amma warri Gujii du'e jettu tun Gujii keessa ana amma warri nu jeessa Jawaar amma hin naasanu. Waan godhe Gujii hin fide shittaa baddaa kana kanee Oromoo jedhamee shittaa baddaa kana kan maan nu dhibu. Wanti isin dubbattan kun waan Gujii fitu deemaa isin amma Gujii keessa hojjadhaa hojii isa hojjettan hojii walii galtee hin qabne kan hin beeknu amma. Waan isin hojjan kana Gujiin hin beeku. Gujiin Jawaarillee keessa akka dunu. Kophaa kana nu siyaasa amma warri nama waliin nakaa adeeman kana nu beeknu. Nu kophaa kana nuti ifin bullee kana. Wanna nuti hin beeknu abaa'oo hin beeknu ebilu hin beeknu nuti amma. Wanni isaa amma shittaalle nu naqanee nu fixuuf deeman kullee seenaa isaa yaadata ammoo Jawaarii kanan lafa. Abbaa Gadaa uummatuma gidduu jiraattan kana tariitii Gujiima keessatti dhiyoo kana waraanni biltsiginnaa dargaggoota ajjeesee ture.
Sanarratto hin beeknu nuti kanallee hin beeknu waraana kanallee hin beeknu waraanni nu shittaan badda galee hadu fitu kun Abbaa shenne hajiran kana mala kana hin beeknu nu Abbaa shenne fitu jiru adda guyyaa meeqa adda guyyaa kana meeqa fita Abbaa shenne kana gaa eenyu kan dhaabe sanas quban qabu an Abbaa shenne kan jedhu hagaa yoonaatti waan hin jirreef akka dhaabaatti kan jiru adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo warruma karaa nagaa qabsaa'u jechuu keessan immoo maali? Lakki obbo adda bilisummaa Oromoo nu keessa qabna ka Gujii yoo fedha adda bilisummaa Gujii fidee fituuti nu keessa qabnu aadaa keenya kana nu Gujii isaallee deeggar dhageeffadhu mootummaa kanallee deeggar lafti tunu nu galtee jirtu akka Gujiitti feeranu akka Gujiitti dubbata akka Oromoo yoo lakki jimaan dirqama qabnaase tokko ta'uunii fi tokkummaa uummata Oromoo irratti immoo kan hojjechuu qabu silaa Abbaa Gadaa sirna kana hin ta'u wadi hojjetuudhaan nuufi hin ta'u nuyi siniifuu wanni kunu nuun galle jiwaare nuun galle baqqalaan nuun galle hin beeknu warra kana mangistiin kunu nuun galle amma jiru kulli hundumaa keessaa hin qabnu jechaa jirtu nuun galu wanni martinu nuun galu hin feenu nuti abbo bitan nuufillee hin qabnu giltiin waraanu jiranii giltiin nufitu jira. Tole akka Abbaa Gadaa tokkotti immoo gaa maaltu immoo furmaata ta'uu danda'a jettaniidha. Tokkollee furmaata ta'uu dhiiga kiyya amma kennaa namni kennaa hobba'e nama kuma shani oli hobba'eera hafi ta'ee naka fedhe nuti garaa kennan nu beeka gizeen nu deebisu ta'e akka kana. Kanaatiif walumaa galatti dhimma lagannaa nyaataa kanas quban qabnu dhimma nuti hin beeknu quban hin qabnu lagannaa nyaataa quban hin qabnu waan ta'ellee hin beeknu nu waan beeknu hin qabnu nu Gujii jedhamee hin beekamna haa ta'u malee kanallee kuwaasi akka wayaati nu harkisaa nu fitanu dhiigi nama kennaa lafeen dhiiga kennaa lafa fitan nama kuma shani Gujii haa hobba'e. Ammaan dura yeroo Gujii lixaa fi lixni Oromiyaa ajjeefamaa iraarfamaa turanii fi neetworkiin illee irraa citee ture sana uummanni Oromoo kun Gujii lixaa du'aa jira jedhee malee akka Gujiitti ilaale uummanni irraa hin callisne kanaaf yeroo sana rakkoowwan intarneetiin bilbilli akka addaan citu kan taasise maaliree egaa hunduma isaa quban qabdan ta'e. Kanallee quban qabnu nuti duruu latti callama nuti kanallee quban qabnu jettu quba qabnu dhuma nama kennaa obboleewwan kennaallee amma namni du'e obboleeyyan kiyyaallee nama lama hobba'e. Hin taatu wanni kun amma wanni itti hojjetamu jiru Oromoomaaf Oromoo kanaa nuti amma akka Gujiitti hin beeknu jennee keessaa yaada amma nu. Hawal fixu Oromoo isaa kana nuun amma nu galee jiru wanti kun guddaa badin guddoon biyya kanatti hadhaqqasiisu jiru Oromoo. Nuti amma waan ta'anullee hin beeknu amma waan kanaafuu siyaasa eenyullee hin daggamnu. Ebelullee hin daggamnu jiwaarillee hin baqqaleellee teena leerannu akka Gujiitti filaallannu. Oromoo kanarraayyuu waan dansaa laadhanna akka Gujiitti filaalu jira. Miidhaan nu dhaqqabe nama kenna kuma shanii wayiddu amma godina lamaarra. Laakkonnaa guyyaan qaba. Haadhaa kan namni galee sadan torba wadu. Haadhalle beekattu habaatu baddaa keessa hidhannoo jeesaa nu fitan. Waraanni sheenee abaawoo kwaa jedhu haa nu fitu. Nuti amma eenyulle ta'uu abbaa fedhelle ta'u mangistii kana jedhamu kanallee hin feenu amma wanna kana mulu. Akka kana irra addee jiru wallaalleerra nu amma fiifu. Hayyee ashama akkam jirtu egaa Kelloo miidiyaarraanis ni bilbilaa jira dhimma abbootiin gadaa yeroo ammaa kana keessattuu yeroo ammaa baallii kana of harkaa qabanii nuyi uummata akka Gujiitti malee akka Oromootti waan beeknu hin qabnu haasaa jedhu eegalanii jiru kun dhugumatti Oromoon kutaadhaan akka adda adda adeemutiif shira yaadame moo dhuguma isin akka jiraataa Gujii tokkotti akka Gujiitti moo akka Oromootti kan isin of ilaaltanii jiraataa jirtan? Nuti kan of ilaallu akka Oromootti malee ilaalcha abbootiin gadaa jedhan sunni irra beeknu hin qabnu egaa akka Abbaan gadaa Tuulamaa Gadaa Abbo Gobanaa gadaattu sirna gadaattu bakka isa jira malee abbootiin gadaa bakka isaanii aadaa sun hin jiran jedhan sunni haalaan deemamaa jira nuti Oromoodha malee nu Gujiidha malee Oromoo miti jedhanii Oromummaa haaluuf jiran kun sirnuma siyaasummaa Itoophiyaa tanatti iyyuu waan cufa laaqee borcee booressee balleessee laaqee kanaan sadarkaa kanaan gahee malee nuti Oromoo qulqulluudha. Oromoo qulqulluu nu Oromoodha. Oromoollee keessaa
nu hontoma daarimu Oromoon sabbogon qaba hontoma daarimu qaba macaatu lama qaba itu banna qaba rafasebo qaba walitti undumtu isaanii qaama qayyamleen jiran ilmaan Oromoo akka walumaa galatti Boorana Bareentu Maqira biraachi handandi qabanii akka waliigalatti bakka nun buhani sila Abbaan Gadaa akkana kunni hamma nuti Gujii malee nu Oromoo miti yoo jedhani yoo Abbaa Gadaa habaallee harka qaburraa wanni kun dhagaamte baay'ee waan guddoo qalbii nam cabsaati waan guddoo jireenya nam jibbisiisaati bakka nun buhu Gujii bakka hin buhu Gadaa bakka hin buhu siyaasa isaa geggeessaa jira faayidaaf dubbachaa jira ergama fudhatanii waan socho'aa jiranii fi sila harka of qabaannee sila dhugaan jiraatte sila aadaan jiraate nu buqqifama Abbaan Gadaa akkana kun waan Oromoo bakka bu'uun qabu waan akka jiraata siqoomandoo akka jiraata wanta madaarimu tokkotti waan inni ibsa Abbaa Gadaa jedhu sun irratti jechuu barbaadu bakka nun buutu walumaa galatti Oromummaan kenna Oromummaan dhiiga ilmaan Oromoo agamii tokkummaa Oromootii fi Oromummaa dhiiga agamitti caphee lafeen agamitti baqxee har'a gahee siyaasaan tortortuun akka galaan darbuuf jiru kana nun diigdu nun laaqxu innumayyuu bakka nun buusu dhumayyuu kun bakka nun buuku dhuga. Hayyee gama biraatiin ammoo maqaa mootummaan itti yeroo ammaa kana moggaasee jiru ABO shanee jechuunis akkasumallee adda bilisummaa Oromoo kan karaa nagaa qabsaa'aa jiran kanallee quban qabnu isaan hin beeknu qaama keenya miti akka jechuuti kan isaan dubbatan isa kanarrattoo maal jettu isin quban qabdanii? Kunillee akkuma isaan jiran abbootiin Gadaa walumaa galatti bakka hin jiran isaan siyaasatti laaqamanii jiran waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo dhaaba hangafa siyaasaa paartiilee siyaasaa Oromoo eenyummaa Oromootii fi wiirtuu lafee dugda Oromoo fi Oromummaatiif akkasumas biyya Oromiyaatu waan ta'aniif yeroo ammatti egaa siyaasii mootummaa Itoophiyaa kun itti fayyadamuutiin malee adda bilisummaa Oromoos ta'ee kaafaas ta'ee shaanii jedhanii kan amma waamamaa jiran kunani waraana bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa Oromoo kallachi qabsoo bilisummaa Oromooti kaafawunis yoo ta'e balleessaa jiranii isaan siyaasaa keessa faayidaa adda waan qaban fi konkolaataan itti hamamaa jira qarshiin kuntaalaadhaan maan isaanii taramaa jira faayidaa adda irraa argataa jiru. Abbaan Gadaa Bilisummaa Oromoo tuuta gurmuu jaarmiyaa siyaasaati. Jaarmiyaan siyaasaa immoo gurmuudha tuuta. Waraana bilisummaa Oromoo gurmuudha tuuta. Abbaan Gadaa namni hallachi hormiqa baallee harka qabu dhiisi haa baallee kennelleeni tuuta na baaru. Tuuta na baaru. Tuuti na baaramtu. Tuuta jechuun gurmuu na baaramtu. Namni walitti qabamee 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta'ee socho'u na baaramu. Ashama akkam jirtu Abbaa Gadaa Jiloo maandhe? Nagaa ani Mooneet badhaasaati Kelloo miidiyaarraan isinii bilbilaa jira. Meegaa haala yeroo ammaatiin wal qabatee keessattiyyuu hoogganoonni Oromoon qaban kan akka obbo Jawaar Mohaammed fa'aa obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa guyyoota 22 fi adeemsisaa jiru. Haala kana keessatti gaa abbootiin Gadaa waan kana dhaabsisu yookiis immoo nagaan akka bu'uutiif yaalii taasistan qabdu? Nuti hin beeknu kanicha. Hayyee. Waan akkasii san nuti hin beeknu. Hin dhageenye quban qabdanii? Nu quban qabnu namni nutti himee jiru. Lagannaa nyaataa isaan adeemsisaa jiran kun egaa miidiyaa Oromoon qabu hundarratti himamaatii jira kana quban qabdanii sin? Quban qabnu. Akka abbootii Gadaattoo walitti dhuftanii waan kana furuudhaaf yookiis ajjechaan ammallee Gujii keessatti adeemaa jira, lixa Oromiyaa keessatti adeemaa jira. Isa kana mootummaan akka dhaabuutii fi waan gaafattan qabdu akka Abbaa Gadaa tokkotti. Gaafannaa jiru, wanta gaafannu qabnu. Halloo. Maaliif Abbaa Gadaan ilaallatu nageenyi uummata Oromoo? Nageenyi Abbaa barbaadata. Kunichi nuti waan siyaasaa hin beeknu. Hayyee. Kuna hidhama warra siyaasaa. Oromoo mutahidam kunam maasin jedha sifakka kun Oromoo mut Oromoon hidhamee jiru Oromoon hidhamulle dhageette kanneen hidhamanii jiran kun Oromoo miti jechuudha. Hidhamanuuti Oromoon beennu nu Oromoon wal hidhu kuni hin beennu nu manni Gadaan aadaan isaa mana hidhaan qabu akkanumaan le'iin isaa waliigalteen bula malee kun hojii kennaa mutu hojiin hojjannu muti.
Gujiin kenna nageenni biyya gubbaa qabu namni akka waliin tunne. Amma jiwaadhaati dubbattuun kun namni 200 wennaa du'e sammee dubbattan asi nama miidiyaan kun. Gizee Oromoon gizee Sankaraa Shaashamannee saba sallameen manni isaanii gubatee yoo karaan cufamee namni hobba'u sani. Me dubbattan waan jiwaarisu. Yeroo san gaafa Oromoolle qalamee saba sallameen qalamee yeroo Hacaaluun du'e reeffi poolisootaan sulla Oromoo mutatu. Hareeffa namaatiin deeman yeroo san me dubbattan. Waan akkanaa kana nutti hin bilbilinaa. Siyaasa keessa achuma gareedoo keessanii achuma qabadda. Abbaa Gadaa Jiloo maandhee kan isin dubbachaa jirtan ammallee gara mootummaa dhaabbattaniitu kan isin haasaa jirtan gara uummataa. Mootummaan kamaali? Mootummaan lembeennu kanan lembeennu nuti aadaa kenna beekna. Isin qaama Oromoo mitiiree Oromoodhuma Oromoon kutaa odaa. Kanan lembeennu mangisti kanallee nuti hin beennu. Nu kenna lena nutu mangisti kenna kanna nutu kenna aadaa kenna kanna. Oromoo jedhaa achi seenaa asi seenaa walidhaa adeeman kun maal nu dhibese. Abbaan Gadaa egaa tuttuqqaa dubbii gidduu galuu hin danda'u ta'e nagaa buusuu hin danda'u ta'e yookiis immoo ajjechaa lammiilee Oromiyaa irratti raawwataa jiran kana hin balaaleeffatu ta'eeti eenyu uummata Oromootiif kan dhaabbatu. Kun nun galchu bakka. Waa'een hidhamtoota kanaa nun ilaallatudha walumaa gala. Numa tokko nun laallatu wanni tokko nun laallatu. Eenyuun ilaallata ree hidhamuun hidhamtoota kanaa eenyu? Isin ilaallatu isin dubbadhaaf wa dubbattanutti. Abbootiin Gadaa walitti qabamanii deemuu hin qabani hoogganoonni kun akka lubbuun isaanii baraaramuuf taasisuu hin qabani ammaan dura gaafa mootummaa waamu hin deemu waan ta'eef. Hin deemnu nuti wanta deemnullee hin qabnu. Kuni nulleen hin galchu. Wanni nu galchuu dhabuufi. Nu mootummaa si jettu salle jaram deemnu nuti aadaa kenna qabna aadaa kennan deemna mala karan deemnu amma mootummaa si jettu kana. Hayyee Abbaa Gadaa egaa akka aadaatti illee jettanii akka aadaatti immoo isin akka sirna Gadaatiitti uummata keessa yookiis yoo wanni tokko rakkoon tokko saba gidduu jiraate furuudhaaf dirqama hin qabdanii? Dirqama qabaadullee. Kuni lola akkanaa kana hin qabnu nuti kun lola. Kullola amma warri Gujii du'e jettu tun Gujii keessa ana amma warri nu jeessa juwaare amma hinna sanu maan godhe Gujii hinna fite shittaa baddaa kana kane Oromoo jedhanii shittaa baddaa kana kan maan nu dhibu wanni isin dubbattan kun waan Gujii fitu deemaa isin amma Gujii keessa hojjadhaa hojii isa hojjettanu lojii walii galtee hin qabne kanan beenu nu amma waan isin hojjan kana Gujiin hin beeku Gujiin jiwaarillee keessa hin qabdu nu kophaa kannanu siyaasa amma warri nama waliin nakaa adeeman kana nun beeknu nu kophaa kanna nuti fin bullee kana wanna nuti hin beeknu abaa'oo hin beeknu ebelu hin beeknu nuti amma wanni isaa amma shittaalle nun naqanee nu fituu fideeman kullee seenaa isaa yaadata ammoo jiwaarii kanan lama. Abbaa Gadaa uummatuma gidduu jiraattan kana tariitii Gujiima keessatti dhiyoo kana waraanni biltsiginnaa dargaggoota ajjeesee ture sanarrattoo. Hin beeknu nuti kanallee hin beeknu waraana kanallee hin beeknu. Waraanni nu shittaan badda galee hadu fitu kun abaa'oo shenne hajedhan kana mala kanan beeknu nu amma. Abaa'oo shan. Asitu jiru addalle guyyaa meeqa addaa guyyaa kana meeqa fita. Abaa'oo shanee kana gaa eenyu kan dhaabe sanas quban qabu waan abaa'oo shanee kan jedhu hagaa yoonaatti waan hin jirreef akka dhaabaatti kan jiru adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo warruma karaa nagaa qabsaa'u jechuu keessan immoo maali? Lakki obbo adda bilisummaa Oromoo nu keessa qabna akka Gujiitti. Yoo fedha adda bilisummaa Gujii fidee fituuti amma. Nu keessa hin qabnu aadaa kenna kanna nu Gujii. Isaallee hin deeggarru dhageeffadhu. Mootummaa kanallee hin deeggarru. Lafti tunuu nu galtee jirtu amma. Akka Gujiitti fayyadanuuti akka Gujiitti dubbata akka Oromoo yoo lakki jimaan dirqama qabnaase. Tokko ta'uunii fi tokkummaa uummata Oromoo irratti immoo kan hojjechuu qabu silaa Abbaa Gadaa sirna kana. Hin ta'u wanti hojjetuudhaan nuufi. Hin ta'u nuyi siniifuu wanni kunu nuun galle jiwaare nuun galle baqqalaat nuun galle hin beeknu warra kana mangistiin kunu nuun galle amma jiru kun. Hundumaa keessaa hin qabnu jechaa jirtu. Nuun galu wanni malte nuun galu hin feenu nuti abbo bitan nuufillee hin qabnu gildiin nu waraanu jiranii gildiin nu fitu jira. Tole akka Abbaa Gadaa tokkotti immoo gaa maaltu immoo furmaata ta'uu danda'a jettaniidhaan. Tokkollee furmaata ta'uu dhiiga kiyya amma kennaa namni kennaa hobba'e nama. Kuma shani oli hobba'eera hafi ta'ee naka fite nuti garaa kennan nu beeka gizeen nu deebisuuti akka kana. Kanaatiif walumaa galatti dhimma lagannaa nyaataa kanas quban qabnu dhimma. Nuti hin beeknu quballee hin qabnu lagannaa nyaataa quban qabnu waan ta'ellee hin beeknu nu waan beeknu hin qabnu nu Gujii
Gujii jedhameen beekamna. Haa ta'u malee kanalleen kuwaasi akka wayaa asinu harkisaa hanu fixanu dhiigi nama keenna lafeen dhiiga keenna lafa fixan nama 5,000 ol Gujii haa hobba'e. Ammaan dura yeroo Gujii lixaa fi lixni Oromiyaa ajjeefamaa iraarfamaa turanii fi neetworkiin illee irraa citee ture sana uummanni Oromoo kun Gujii lixaa du'aa jira jedhee malee akka Gujiitti ilaale uummanni irraa hin callisne. Kanaaf yeroo sana rakkoowwan intarneetiin bilbilli akka addaan citu kan taasise maaliree egaa hunduma isaa quban qabdan ta'e. Kanallee quban qabnu nuti duruu latti callama nuti kanallee quban qabnu jettu quba qabnu dhuma nama kennaa obboleewwan kennaa amma namni du'e obboleeyyan kiyyalli nama lama hobba'e hin taatu wanni kun amma wanni itti hojjetamu jiru Oromumaaf Oromoo kanaa nuti amma akka Gujiitti hin beeknu jennee keessaa yaada amma nuti. Awal fito Oromoo isaa kana nuun amma nu galee jiru wanti kun guddaa badin guddoon biyya kanatti kadhakkasiisu jiru Oromoo nuti amma waan ta'e anullee hin beeknu nu amma waan kanaafuu siyaasa eenyullee hin daggamnu ebelullee hin daggamnu jiwaarillee hin dagbekkeellee teena leerannu akka Gujiitti filaallannu Oromoo kanarraayyuu waan dansaa laadhanna. Akka Gujiitti filaalu jira. Miidhaan nu dhaqqabe nama kenna 5,000 wayiddu amma godina lamarra. Lakkonna guyyaan qaba. Haadhaa kan namni kalee 7 wudu. Haadhaa beekatu. Habaatu baddaa keessa hidhannoo jeesaa nu fitan. Waraanni sheenee abaawoo kwajeedu hanu fitu. Nuti amma eenyulle ta'uu abbaa fedhelle ta'u mangistii kana jedhamu kanallee hin feenu amma wanna kana mulu. Akka kana kirra addee jiru wallaalleerra nu amma fiifu. Hayyee ashama akkam jirtu egaa Kello miidiyaarraanis ni bilbilaa jira dhimma abbootiin gadaa yeroo ammaa kana keessattuu yeroo ammaa baallii kana of harkaa qabanii nuyi uummata akka Gujiitti malee akka Oromootti waan beeknu hin qabnu haasaa jedhu eegalanii jiru kun dhugumatti Oromoon kutaadhaan akka adda adeemutiif shira yaadame moo dhuguma isin akka jiraataa Gujii tokkotti akka Gujiitti moo akka Oromootti kan isin of ilaaltanii jiraataa jirtan? Nuti kan of ilaallu akka Oromootti malee ilaalcha abbootiin gadaa jedhan sunni irra beeknu hin qabnu egaa akka Abbaan gadaa tuulamaa gadaa Abbo Gobana gadaatu sirna gadaatu bakka isa jira malee abbootiin gadaa bakka isaanii aadaa sun hin jiran jedhan sunni haalaan deemamaa jira nuti Oromoodha malee nu Gujiidha malee Oromoo iyyuu miti jedhanii Oromummaa haaluuf jiran kun sirnuma siyaasummaa Itoophiyaa tanatti iyyuu waan cufa laaqee borcee booressee balleessee laaqee kanaa sadarkaa kanaan gahee malee nuti Oromoo qulqulloodha. Oromoo qulqulloo nu Oromoodha. Oromoollee keessaa nu hontoma daarimu. Oromoon sabboogoon qaba, hontoma daarimu qaba. Maccaatu lama qaba, itu banna qaba, raafaseebo qaba. Walitti hundumtuu isaanii qaama qayyamlee ni jiran ilmaan Oromoo akka walumaa galatti Boorana Bareentuu Baqqira biraachi kan hundanii qabanii akka waliigalatti bakka nun buhanii sila Abbaan gadaa akkana kunni hamma nuti Gujiidha malee nu Oromoo miti yoo jedhanii yoo Abbaa gadaa habaallee harka qabu irraa wanni kun dhagaamte baay'ee waan guddoo qalbii nam cabsaati waan guddoo jireenya nam jibbisiisaati bakka nun buhu Gujii bakka hin buhu gadaa bakka hin buhu siyaasa isaa geggeessaa jira faayidaaf dubbachaa jira ergamaa fudhatanii waan socho'aa jiranii fi sila harka of qabaannee sila dhugaan jiraattee sila aadaan jiraate nu buqqifama Abbaan gadaa akkana kun waan Oromoo bakka bu'uun qabu waan akka jiraata siqoomantoo akka jiraata wanta madaarimu tokkotti waan ani ibsa Abbaa gadaa jedhu sun irratti jechuu barbaadu bakka nun buutu walumaa galatti Oromummaan kenna Oromummaan dhiiga ilmaan Oromoo agamii tokkummaa Oromootii fi Oromummaa dhiiga agamitti caphee lafeen agamitti baqxee har'a gahee siyaasaan tortortuun akka galaan darbuuf jiru kana nun diigdu nun laaqxu innumayyuu bakka nun buusu irrumayyuu kun bakka nun buuhu dhuga. Hayyee gama biraatiin ammoo maqaa mootummaan itti yeroo ammaa kana moggaasee jiru ABO shanee jechuunis akkasumallee adda bilisummaa Oromoo kan karaa nagaa qabsaa'aa jiran kanallee quban qabnu isaan hin beeknu qaama keenya miti akka jechuuti kan isaan dubbatan isa kanarrattoo maal jettu isin quban qabdanii?
Kunillee akkuma isaan jiran abbootiin gadaa walumaa galatti bakka hin jiran isaan siyaasatti laaqamanii jiran waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo dhaaba hangafa siyaasaa paartiilee siyaasaa Oromoo eenyummaa Oromootii fi wiirtuu lafee dugda Oromoo fi Oromummaatiif akkasumas biyya Oromiyaatu waan ta'aniif yeroo ammatti egaa siyaasii mootummaa Itoophiyaa kun itti fayyadamuutiin malee adda bilisummaa Oromoos ta'ee kaafoos ta'ee shaanii jedhanii kan amma waamamaa jiran kunani waraana bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa Oromoo kallachi qabsoo bilisummaa Oromooti. Kaafoonis yoo ta'e balleessaa jiranii isaan siyaasaa keessaa faayidaa adda waan qabanii fi konkolaataan itti hamamaa jira qarshiin kuntaalaadhaan maan isaanii taramaa jira faayidaa adda irraa argataa jiru. Abbaan gadaa Oromoo tuuta gurmuu jaarmiyaa siyaasaati. Jaarmiyaan siyaasaa immoo gurmuudha tuuta. Waraana bilisummaa Oromoo gurmuudha tuuta. Abbaan gadaa namni hallachi hormi baallee harka qabu dhiisi baallee kennelleeni tuuta na baaru. Tuuta na baaru. Tuuti na baaramtu. Tuuta jechuun gurmuu na baaramtu. Namni walitti qabamee 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta'ee socho'u na baaramu. Ashama akkam jirtu Abbaa Gadaa Jiloo maandhe? Nagaa ani mooneet badhaasaati Kello miidiyaarraan isinii bilbilaa jira. Meegaa haala yeroo ammaatiin wal qabatee keessattiyyuu hoogganoonni Oromoon qaban kan akka obbo Jawaar Mohaammed fa'aa obbo Baqqala Garbaa fa'aa yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa guyyoota 22 fi adeemsisaa jiru. Haala kana keessatti gaa abbootiin gadaa waan kana dhaabsisu yookiis immoo nagaan akka bu'uutiif yaalii taasistan qabdu? Nuti hin beeknu kanicha. Hayyee. Waan akkasii san nuti hin beeknu. Hin dhageenye quban qabdanii? Nu quban qabnu namni nutti himee jiru. Lagannaa nyaataa isaan adeemsisaa jiran kun egaa miidiyaa Oromoon qabu hundarratti himamaatii jira kana quban qabdanii sin? Quban qabnu. Akka abbootii gadaattoo walitti dhuftanii waan kana furuudhaaf yookiis ajjechaan ammallee Gujii keessatti adeemaa jira, lixa Oromiyaa keessatti adeemaa jira. Isa kana mootummaan akka dhaabuutii fi waan gaafattan qabdu akka abbaa gadaa tokkotti. Gaafannaan jiru, wanta gaafannu qabnu. Halloo. Maaliif abbaa gadaan ilaallatu nageenyi uummata Oromoo? Nageenyi abbaa barbaadata. Kunichi nuti waan siyaasaa hin beeknu. Hayyee. Kuna hidhama warra siyaasaa. Oromoo maka hidhama kuna. Maasiin jedha sirfakka. Kun Oromoo mati. Oromoon hidhamee hin jiru. Oromoon hidhamullee dhageette. Kanneen hidhamanii jiran kun Oromoo miti jechuudha? Haa hidhamanuuti. Oromoon beeknu nuti. Oromoon wal hidhu kuni hin beeknu nuti. Manni gadaan aadaan isaa mana hidhaan qabu. Akkanumaan la'iin isaa waliigaltee bula malee. Kun hojii kennaa muti. Hojiin hojjannu muti. Hojiin kenna. Nageenyi biyya gubbaa qabu. Namni akka waliin tunne. Amma jiwaadhaati dubbattuun kun namni 200 wennaa du'e sammee dubbattan nama miidiyaan kun. Gizee Oromoon gizee Sankaraa Shaashamannee saba sallameen manni isaanii gubatee yoo karaan cufamee namni hobba'u sane. Me dubbattan waan jiwaarisu. Yeroo san gaafa Oromoon qalamee saba sallameen qalamee yeroo Ajaaluun du'e reeffi poolisootaan sulla Oromoo mutaatu. Hareeffa namaatiin deeman yeroo sammee dubbattan. Waan akkanaa kana nutti hin bilbilinaa. Siyaasa keessa achumaan gareedoo keessanii lakkuma qabadha. Abbaa Gadaa Jiloo maandhe kan isin dubbachaa jirtan ammallee gara mootummaa dhaabbattaniitu kan isin haasa'aa jirtan gara uummataa. Mootummaan kamaali? Mootummaan lembeennu kanan lembeennu nuti aadaa keenya beekna. Isin qaama Oromoo mitiiree Oromoodhuma Oromoon kutaa odaa. Kanan lembeen mangisti kanallee nuti hin beeknu. Nu kenna lena nutu mangisti kenna kanna nutu kenna aadaa kenna kanna. Oromoo jedhaa achi seenaa walidhaa adeeman kun maal nu dhibise. Abbaan Gadaa egaa tuttuqqaa dubbii gidduu galuu hin danda'u ta'e nagaa buusuu hin danda'u ta'e yookiis immoo ajjechaa lammiilee Oromiyaa irratti raawwataa jiran kana hin balaaleeffatu ta'eeti eenyu uummata Oromootiif kan dhaabbatu. Kun nun galchu bakka. Waa'een hidhamtoota kanaa nun ilaallatudha gaa walumaa gala. Numa tokko nun laallatu. Wanni tokko nun laallatu. Eenyuun ilaallata ree hidhamuun hidhamtoota kanaa eenyu? Isin laallatu isin dubbadhaaf waa dubbattanutti. Abbootiin gadaa walitti qabamanii deemuu hin qabani hoogganoonni kun akka lubbuun isaanii baraaramuuf taasisuu hin qabani ammaan dura gaafa mootummaan waamuun deemu waan ta'eef.
hin deennu nuti walla deennulleen qabnu. Kuni nulleen hin galchu. Wani nu galchuu dhabuufi. Nu mootummaa si jettu salle jara hin deennu nuti. Aadaa kenna qabna. Aadaa kenna hin deenna mala kana hin deennu. Amma mootummaa si jettu kana. Hayyee abbaa gadaa egaa akka aadaatti illee jettanii akka aadaatti immoo isin akka sirna gadaatiitti uummata keessa yookiis yoo wanni tokko rakkoon tokko saba gidduu jiraate furuudhaaf dirqama hin qabdanii? Dirqama qabaadullee. Kuni lola akkanaa kana hin qabnu.